That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. Harde rajal qamne qondaaltota Eertiraatii fi Itoophiyaa taammaatiif taduraalee qoqqobbii viizaatiin jaanjessuuf murteessine jirra. Qondaaltota Itoophiyaa taduriitiif taammaa qondaaltota Eertiraa taduriitiif taammaa hoggantoota nageenyaatiif miseensota garee liyyuu hayilii naannoo Amaaraa miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay hawaraan Tigraay keessa adda hojjetaniif warra akka gargaarsi namooman dhaqqabnu gufuu ta'an cuuf labsii mammat mura qoqqobbii viizaa 212 cufa A cufa sadiitiif cufa caatiin gagaggabsu barbaanna. Labsiin kun qondaaltota siyaasa Itoophiyaatiif Eertiraa qofa osoo hin taane maatii isaaniillee haleelta. Kanaaf biyyoota addunyaa hundi hordofuun gara Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimsuutti irra horme ministeera ajala Ameerikaa Antonio John Blinken jedhe. We have, as you know, forces from Eritrea that are there, and we have forces from an adjoining region, Amara, that are there. They need to come out. Qiyaama tan cufaaf sababi maaliin gaafe yaadachiisuuf yoo taate malee deebiin nam cufaaf iyyoo'eef sadaas barkum 2020 muummichi ministeera Itoophiyaa Kolonel Dr. Abiy Ahmad jaaliyaa Isaayyaas Afewerqiitiif namni badhaasa Noobeelii nageenya fudhachuun osoo leen buliyyaa waraanaatiin maqaan isa miidiyaalee addunyaa dhiphees gochi kufaati Itoophiyaa nam kee jirtuuf haraban tokko raawwate. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Maqalee waggoot 27 weeraram. Loltoonni TPLF kaampi waraan kaabana jalalee lungaantumman irratti hojjetaniif yiisi gibgib juunta bagabbaabbat gabteen duul guddagam kaab biyyattii bobbaaseen. Loltuu Isaayyaas Afewerqi Eertira irra daboo yaammachuun Abiyyi Meddujeesuun nadheen 500 caaltullee loltoota kanaan gudeedaman. Garee faashisti Abiyyi Ahmad lafteenna bobbaaseef Tigraay bakka awwaala malee bakka biraan qabdi jechuun kadhaada tirra hormee adda bilisa baasaan uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gamisaatiin duula biyyeef Isaayyaasiin Tigraay irra godham hamiif akka harkin kennin beeksisoon lafaaf samirra qofa zontaane meeshaa barri tolchu hundi walitti guurrachuun reeffilmaan nama lafa jees. ይህንን ከሃዲ ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጹ እነዚህ ካልተቀጠቀጡ እዛው ይቆይ. Waraam mootummaan Itoophiyaa guyyoota 15 keessatti osoo namni tokko lubbuun dhabin xumuru beeksees hayeegi sunillee immoo addunyaan naannoo ji'oota 7 gochisuu kaneessa hedduu keessatti ilaaluuf dirqamtan malee ilaala jirtoon muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kabaja badhaasa Alfred Bernard Nobel irra mucucaachuun shakkama waraana yookaan war criminals jedhamuun himata. Dippiloomaasiin Abiyyi illeen osoo waggaa 3 guutin salphinaan moomaa Itoophiyaan fuulman marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii duratti mataaf dhiyaate. Countless well-corroborated reports suggest their culpability for atrocities. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jeequmsa siyaasaatiif dhiibba mirga namoota Itoophiyaa addatti ammoo wanni naannoo Tigraay keessa taajira sadarkaa guddaa waan ga'e haqa barbaadu jechuun addi sababa himatti. Itoophiyaan Abiy Ahmad olaantummaa seera kabachiisuuf malee yakki tokko kan dalagin jiru jechuun soba dimalkana minceesimni hijibdee qabaa dhaqanii dadhaban. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii illeen dubbitan buufachuuf harkaan kan murteessinuuti jedhe. Jaarsa 15 kahor kan irratti hirmaate keessa 12 Itoophiyaa yakka hojjechuu amananis Raashiyaa, Chaayinaa fi Indiyaa walir qabachuun aangoo sagaleen kuffisuu jechuun veeto paaworii fayyadamuun biyya fuur keessa dhowwuuf yaalanillee dubbiin karaa Ameerikaatiin ibiddi sadaasa taateetti foof. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jechuun United Nations Security Council walgahii tattaantuun dhugaanta Ameerikaatii jedhe. Ameerikaan immoo ergamtoota adda siyaasa Ameerikaa keessa maqaa guddaa qaban kanneen akka Kiriin Saandroo Koonsiif Jeffrey Feltman Itoophiyaatti ergituus muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad dhimmi biyya keessin seenina jechuun sossobanii dadhaban. Boom reluctance jechuun mata jabeenya biyyi waan mufatta fakkaatu bulchiisi Joseph Biden Jr. labsii mura 97 haqabxi 10 of keessa qabdi balbaloomsoon adooleelleen bulina leella qoqqobbii viizaatiin Itoophiyaa fi Eertiraallee haleellaan daarabaas. The Biden administration has grown increasingly frustrated with Abiy's response to the crisis after months of high-level diplomatic talks. United States of America rakkoo Tigraay qofa sontaane kabaji daangaa birmadummaaf tokkummaan biyya Afrikaa rakkoo keessan baankee seenuun hirribna dhowwita jirti kajetti Washington. Qoqqobbii viizaa qondaaltota qofa sontaane gargaarsi Itoophiyaa godha turtelle garii dhowwachuu labsoon haleella mootummaa biyyeef Isaayyaas irrabban kan jabeessetti fufaa jedhe. Arcummiyaa Joe Biden luqqifattan hangaggabuun oolti kajedhamti Itoophiyaan goduun tunqindooftu waan dubbatti qabaachuu baattu
jiraatus gochi godham kanaan bowwa mataatiif akka saaxilamuun oolle dubbata. Eritrean troops carrying out some of the worst atrocities. The brutal diplomatic attack jechuun haleella dippiloomaasii ka Captain Blinken if Biden zajuun Arabiyyiif Isaayyaas fuul deebisanii xinniqeessan jedhanii. Xiinxaltooti siyaasaa akka jechuu jirani biyyoota akka Awurooppaa fi Kanaadaa warri humni gugurdaa qabu akka United Nations if gamtaan Awurooppaa afaan cuf Ameerikaa hordofuun Itoophiyaa gaggabsuu danda'a jedhan. Hey, hello. CNN. We're CNN. Journalists.